Tole nagaa waaqayyoo waaqa jiraata iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessan ani nagaa kooti badeen ture torbee lama wayii badeen ture jechuudha. Egaa waan nama mudatu biyya lafarratti tumtuun beeku yeroo hundumaayyuu jechuudha. Akka tasaa warra du'aa ta'eeti namatu nu jala du'ee. Nachumaan bade jechuudha online irraa ergasii immoo viidiyoo gochuu hin dandeenye. Haadha abbaa manaa koo yookiin immoo haadha Fayyisaa jechuudha. Anaaf yaa'aa maatiidha. Birgixanii ergaan dhufee gara isaanii ji'a 11 ergan sargii godhannee yoo beektan ta'e ji'a 11ffaa keessa jirra. Ji'a 6ffaa gaafa 5ti sargii waan ta'eef har'i ganaa ji'a 5ffaa 5 kanaaf ji'a 11 reefu finna waggaadhaan finne. Anna ergasii yeroo baay'een dhukkubaayyuu wajjin naasofne mannillee walitti dhiyoodha. Daqiiqaa 15 miilaan yoo deemtan yookiin immoo baajaajaan daqiiqaa 5 yookiin 10 na bichaa egaa waaqayyo waan fide hundumaa ameen jechuu qabdu yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa namni yeroo ani keessattuu namni dhugaa waaqan isiniin jedha abbaa fedhe haa ta'u orman naman takka guyyaa tokko hin argine haadha yeroo jedhan bargixan na ullatti uffata yoo na waan tuullaa wayinnateetu fakkaata. Maaliif tokkuma haati hundumtuu si jammar kan koo ta'ee yookiin kan abbaa ta'ee kan nama biraa ta'ee otoo hin taane yoo na haati hundumtuu tokko madaan ishiin ilaaltas tokkuma. Yoo jireenya biyya lafaa calaqqifte kana gaarummaa fi wal darbaa jiraatanii malee haati haadhuma biyya lafaarratti jechuudha. Namni siif jecha madaan qammasne hin jiru haati siif jecha madaan qammasne kan hin dhabe haati nan dhabe kan namni si yeroo dhabu tokkuma jechuudha. Isuma nan arga jechuudha namni tokko sadarkaatti illee dhabe haa ta'u malee jechuudha. Inna baay'ee tokko natti dhaga'ame baay'ee wajjin naasofne isiniin jedheera nuti akkuma sargiin ta'in isas dhufne baay'ee isaan faana illee hin teenye. Sana booda immoo gidduudhaan hin dhukkuba. Amma surumaa akka ji'a 2 hospitaala wajjin innuyyuu wajjin galee achumatti du'anii jechuudha. Hospitaalumatti dhukkubee akka malee jechuudha. Innaa bakka bargix nama gaddisiisa. Namni yeroo baay'ee hin beekan ani biyya lafaa baay'ee tokkonnaan innaa waa'ee du'aa arge dhugaa waaqan isiniin jira waan baay'ee natti dhiphata waan isaan beeku. Waan baay'ee jechuudha. Jechuun kan namaas haa ta'u innaan laalu waan baay'ee natti dhiphata bakka. Innaa hundaafuu kanaaf hin badeen jechuudha. Ji'a 11 keessatti wanti walitti dhiyaannee barreessu hin jiru. Isaan faana sanii baay'ee hin turre numa duraatiyyuu. Ergasiis isin jedhee baay'ee wanti wajjin tutturre hin jiru. Yeroo tokko mana kee dhaqu yeroo tokko namni akkas dhukkubsatu waan ta'eef bakka. Ani waan hunduma keessatti immoo waan tokko na waayyu ergan ofii kooti maatii hin qabaanne dhugaa baay'ee na hawwa ture iyyuu nama tokko immoo nama haadhaatti boqotu tokko yoo ta'u si barbaachisa ture. Nama kaan ani surumaa yeroo kaatti nama bakka dhugaa isinitti himuudhaaf jechuudha. Namni tokko ana bukkee guutaan obbolaan mitiiree fakkeenya aannan barbaachisan isaan. Maaliif seete gaafa ati qabduu fi gaafa jettu qofaadha isaan fixadhee sirriitti beeka waan ta'eef. Garuu haati karaa makamiinuu ta'e karaa koo yoo ta'e yaada haadha kan kooti. Yoo karaa sammoo ta'e haadha isaati waan ta'eef gidduu kana yoo hilmuun jiraatte dirqama isaaf sirraa sitteen cittuu yookiin sirraa isaa ammeenya sirriitti sitti yaaddee yaaddu yoo na gidduu kanaadha ishiin bakka. Bartee namoonni tokko nan dhagaye malee hin argine isiniin jedhee nan dhagaa malee hin argu baay'ee isaati. Namoonni tokko maatii akka gara isaatti faana haadha akkasii maatii minaaman nan dhagaa. Ani gin jaalala kiliis hin argine jibba kiliis hin seenne keessa jechuudha. Hin seenne silaa otoo jiraatan si jechisiisa. Maaliif seete yeroo kamitti si jechisiisa kanoo amma si barbaachisa dhugaa yerootti nama barbaachisu jedheen yaada'anii. Gin gochuun hin danda'amu. Omaa jechuudha. Jechuun gochuun dandeessan.
carraa isinii dhufe yeroo hundumaa maal gootu ameen jettu dhugaa ameen jettu jechuudha. An amma bukkee isaa kan jiraan yookiin fira isaa namnis guddaa ittiin galchu kan koos guddaa ittiin galchu ana otoo turanii otoo jiraatanii silaa waan feesoo ta'e yoona wanti itti boqottu baay'eedha akka kootti naan tilmaamu akka kootti yeroo yaadu wanta baay'eedha jechuudha. Bakka wayin arge akkuma isaan du'aniin ka'anii wayin arge dhugaan isiniin jedha. Gurbaa wayi anuma booda kan fuudhe jira jechuun iddoo biraatti wal fuudhanii dhufanii haadha isaa beeksisee dheengadda deesse. Innaa dheengadda deesse du'a sanattis jaartiin sirriitti dhiyoodha. Kan dirqama iddoo du'aa sanas teessu garuu luuxxee dhuftee sadhattee iddoo mucaan deesse kan ilma ishiitii bira dhufte jechuudha. Iddoo du'aa sana dirqama taa'u kan ishii barbaachisuudha. Dirqama jechuudha. Garuu qorqortee deemtee dhattee iddoo sana ishee bira bulteet walitti dhiyoodha dirqama warra walirraan fagaannee ture gidduudhaan deessee mucaan jechuudha. Baay'ee tokko na dinqee yoona bakka amma fedhe yoo ta'e guyyaa rakkoo tokkoof si biraan haftu haati amma moo ta'e haati jechuudha. Waaqayyo immoo hunduma keessatti beekadha. Ani sila namni tokko yookiin immoo nama du'e sana qofaaf otoo hin taane yookiin immoo isa kootitti otoo hin taane yeroo hundumaa jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo hundumaa ana biyya lafaarratti kan na boocisu bakka የእውነት በርግጥ rakkinni bifa tokkoo miti yookiin mudannoon si mudate bifa tokkoo miti gonkumaa otoo ati biyya lafarra jirtu haadha sin dhabsiisi የእውነቴን dhugaan isiniin jedha jechuudha. Biyya maaliin isiniin jedha maraatu shillaa taatu gottota adeemaa bakka otoo jirtan isaayyuu tochi siqin isiniin dhabsiisin jechuudha. Amma fe'ee namoonni tokko iyyuu baay'ee kan haadha jaalatan jechuudha. Ilmoo arganii kaanii taadha godhanii akka malee boo haadha dhabee jedhanii akkanani ganaa keechuutti dhabe sanatti boo dhugaa waaqa maaliif seete yoona wanti sir'atu abadan yoo ati manas godhatte ilmoo soo qabaatte gee wanti sir'atu wayin jira gizee hundumaa jechuudha. Gizee hundumaa bakka gizee hundumaa jechuudha. Maaliif amma fakkeenya namoonni tokko mana siraatan godhatanii ilmoo isaan jaa godhatanii isaanuu haadha ta'anii darbanii akka ganaa ilmoo ishiitu mudeesse gin haadha koo jedhanii boo yoonat innaa nama dinqa baay'ee ulfaatadha. Gonkumaayyuu waaqayyoon kadhadha bakka waan ta'e bicha waaqayyoon kadhachuun qalaalii salphaa miti. Gadi siqeemmoo sana markaa butatu kana sirriitti waaqayyoon kadhadha nan agarsiisinii jedhaati. Waan baay'eetu isin hir'ata golli keessa baay'eetu mul'ata oo isiin hin jirre jechuudha. Mistirri keessa baay'ee dhokatutu sila adda nama keessa sin jalaa ba'a jechuudha. Wanta sila ishiidhaan isinii dhokatu tomtuu bariin otoo ati hin beekin si dhokatutu adda sirkaa bahee sirkaa fe'e waan ta'e jira jechuudha. Kanaaf dhugaa jabeessati warri gadii fa'ee sirriitti waaqa kadhadhaan of biraa qabu jechuudha. Gonkumaayyuu otoo hin jiru nan agarsiisin jedhaate. Gonkumaayyuu nan agarsiisin yoo ta'an gin baay'ee salphaadha. Dhugaa duratti jechuudha otoo isaan jiranuu ani ganaa kutaa 3-4 daandiin nan deemu si obaan beeku isa na agarsiisu ta'uun beeku ta'e beeku gin daandiin nan deemu daandii dheeraa mana barumsaatiin nan tarii gara isaanii galuu baadiyyaa deemu torban 2-3 ilaalu yookiin waan ta'e gara magaalaan jiraatiin hin jedhe bakka akka waan hin beeku madaa isaatii fi waan biraasaa hin beeku garuu nan agarsiisin du'a isaanii bakka waan ta'e simchidhe boo adeema ganaa naan kutaa 3-4 bara dhume daandii silaa 5 naan jiru anuyyuu dhabee siniin jechuudha. Innaa akkasii waan hundumaafuu tuumaa godhamuu hin danda'amu. Qormaan immoo biyyuma lafarra waan jiruudha. Duun bargite waanuma jiru waan addaa miti bar akka dhalanne akkasuma akka duun immoo beekaa deemna garuu guyyaa isaan beeknu. Kanaaf tuumaa gochuun hin danda'amu.
akkasii kanaaf inni isinirraa badee jechuu barbaadeetan gara keessan dhufee turban lamaaf deemna. Karaanti viidiyoo waraabuus dhabe maaliif as dhuunfatti hin teenye nuti reefa dhuunfatti taa'utti jennee iddoo lama sinitti ta'a bartanii qeen walirraa fagoo miti isiniin jedha sun walisoo keessa ta'ee daqiiqaa 10 yookiin 15 deemsa miillanii yookiin immoo baajaajiidhaan 10 duraafachuma taa'ame sana boodadha. Gara manaatti kan deddeebine ergasii immoo namni isin beeku ollaan dirqama gara keessan dhufa waan ta'eef karaan ittiin bakka maa badde ijoolleen jedhan karaa immoo karaa WhatsApp salphaa miti dhugaa xaxxin jedhee waan ta'eef እና akkasii isiniin jedha duras yeroo isaan dhukkubsatan yeroo baay'ee suuqii isaaqne suuqii balbal isa baay'ee natti ulfaataa tureeyyuu biiziin turennaa sanas gonkumaan gara mana kiibii saafana ture halkanis guyyaa sachuma turuu qabu jedhame ani immoo durumas ta'ee jechuudha balbalichi suuqii baay'ee ulfaataa waan ta'eef saaqee deemayyoo dhufeet immoo cufaayyuu lamatti waan ta'eef ani suuqiidhaayyuu baay'een hojjenne in cufame yeroo isaas biizii baay'een ture jechuudha viidiyoo isiniin hojjenne jechuu kooti fananii maaliif gidduu kanan deddeemaa ture jechuudha. Bakka kana waaqayyo hundumaafuu haa ulfaatu waan godhe hundumaafuuyyuu isa du'eefis waaqayyoon immoo lubbuu isaanii akka jannata galchuu kadhadhaa isa keessaniitiif immoo gola keessatti waaqa keessan maatii keessaniif haadha keessaniif kadhadhaan isiniin jedha waaqayyo hunduma keessatti beekadha isiniin jechuu danda'a. Ani amma karaasaas karaa koos duwwaadha dhugaa Kiristoos ulfaatu duwwaadha jechuudha. Walqixaadha wanti waliramu hin jiru hundumaafuu gaa isa duwwaa nama godhu biratti immoo jajjabeessaan Kiristoos tokkicha ta'e fakkeenya namaaf dhabama miti reella duwwaadha isiniin jedhu garuu hundumaa madicha sana kan qorsu Kiristoos qofa jechuudha. Miidiyaa kanarrallee bo'uun barbaadu gisee hundumaa namni tokko yeroo ati madaa kee waa'ee lubbuu namaatiifis boochuu namni waan kadhattu wayiitti fakkaata. Kana dura akkanuma gaafiin maatii faana namaaf viidiyoo hojjannee ati maatii warra jaalattu haadha jaalattu gara haadhaan nadhu minaa hundan jennaan numarra guyyaa tokko haariidhaan bo'ee viidiyoo hojjadhe lammaffaas akkasuma guyyaa sadaffaa namni sila dhabiinsa maatii koo yookiin haadha kootiitiif na tuqee jedhee bo'ee nama baay'eetu dhugaa waaqa jechuuta baay'ee naan jedhe koomantiidhaan jechuudha. Namni keenya duudaadha yoona duudaa beektu duudaadha yoomuun galuuf hoomadaa qabaatte garuu ati gammachuu keessaa yoo hin boocha salafaa kaatee boochuu dhiisiti. Kiristoos haa ulfaatu wanti biyya lafaa wanti natti hir'ate wanti calaqqisu hin jiru. Ana gisee hundumaa madaa kadhate ta'uu sila maatii kooti yoon bo'e malee gonkumaa wanti na boochisu hin jiru. Namoonni baay'ee waan baay'ee jedhu isaan akkasii akka nama hin taane nan beekaa bargit onnee eenyummaa yookiin bakka namummaa of keessaa waan hin qabneef jechuudha. Maaliifan kana yaadadhee sila mimmanta sija koo keessaa bu'annaan dubbadhu malee miidiyaa kanarratti gonkumaa namni bo'uu jaalatu lammaffaa immoo ittiin nama arrabsuu jaalatu akka waan maaloo birrii shannaa kenni namni jechuu gadi ba'e akkas namoonni tokko duudifuma akkasitti taasisaa jechuudha. Asumaan dhiifama akkasitti yaadina erdaata sin gaafachaa hin jiru warreen akkasitti duudaa yaaddanii gisee baay'ee nama natti deebi'een arge zim jedhee immoo keessan galees nama waa tokko naan jedhee nan beeka. Ishiin akka hinaaffaa ta'ellee naa galeera boo'icha koo otoo hin taane. Ana gisee hundumaa biyya lafaarratti har'ayyuu boruyyuu otoon harka kana shan qabuuf kana qabu wanti natti hir'atu abadan biyya lafaatti hin jiru. Yoona gadi buutee jiraatti jettee namni yaadu tokko yaadiin ani fiqi beekatiifan gaduuf qabee jiraachaa jira jechuudha. Gizeedhuma kaanuu jechuudha malee iyyumni ganna qabne yookiin rakkina keessa hin jiru. Ani Kiristoos haa eebbifamu anarratti qannaata malee
narratti hin jirtu to argite to ana ala akkana fiqfiqa gochuu goodaatti of agarsiisu sana jaaladhu yeroo sin qabu isaafini malee sadarkaa waaqayyoonis akka sadarkaa sana naan warra akkasitti kadhatu raddaa tanaan jedhe malee ana sadarkaa kadhannaan rigii fuula namaa argitanaan jedhu na fuuldura hin jiru kaleessa silaanin jennaan nama raddaan dhufe arras ana abadan na yeroo baay'ee namni tokko miidiyaanichi kun kan jaalatu nama boo'u lammaffaa immoo tokko ishii immoo isuma boo'u sanaayyuu maalii akka boo'e hin beektu hiika ergi irdaata dhumaaf bu'aa miti ree nama mandisir namni akkas namaan se'uu danda'a. Baqa yeroo hundumaa yoo naasa'e ergi waan tokko yoon haare yoo keessi koo madaa qabaate ofiin qaba yoon jedhuun tasammoo nu jedha jechuudha. Kanaafi hundumaafuu warra akkasitti yaaddani sirrumatti yaaddadha waaqayyoon sin agarsiisuma ditti kana toon jee sirrii miti sitti dhagahamu ta'e warra akkanaatti dhagahamu. Itum namni si jala akkas ta'eyyuu itum madoofteyyuu yeroon boodaati waan calaqiftu waan taateef sitti dhagahamu keessi. Namni madaan itti dhagahamu nama akkamiitti himu ofii mukeetii jedhinaati. Yoonat nama seeliin idda isaatii humnaa ol waa'ee namummaa itti dhagahamu. Barte namni yeroo hundumaa mimmaan buusus immoo nama yeroo baay'ee obsee wanta ta'e wayii waraanamee jiru jechuudha. Nama waan ta'e sanaaf baay'ee quuqame jechuudha. Okay? Malee hundumti mimmaan hin buusu. Otoo si mureeyyuu otoo si caccabeeyyuu mimmaan hin buuftu keessi kee iddi seeliin kee lallaafaa ta'uu baate. Dhakaa yoo ta'e sarratti dhakaa bishaanootti naqan lallaafaa sanayyuu hin fudhatu. Barte ispoonjii irratti immoo bishaan yoo naqani yeruma sana saabbata jechuudha. Akkasuma warreen seelonni isaanii baay'ee namas argan addan baasan namas naan isiniin jedhu hormaas firaas yookiin kan qooti kan keetiin jedhamu baqa namni nama ta'ee isaatiin yeroo wanti tokko miidhamu baqa maal akka ta'e sirriitti dafee seelii isaa keessa kan galeedha namni waan tokko dafee quuqamee ba'u. Dafee mimmaan isaa dura utaalu jechuudha. Yaada baay'atu jechuudha. Namni akkasii nama keessaa yoo banaa ta'edha. Nama baqa waan tokko wanta danda'amu hin danda'amu miti amma du'a kan baqa maaliin godhaayi waan jedhu wayii itti dhagahamedha namni akkasii jechuudha. Malee inni kaanii waan baay'ee haasa'a. Waan baay'ee tilmaamee haasa'a jechuudha. Mtuu kanumaatti hin dhagahamne nan beeka. Saatiin nama gana ani guddoodha amma wanti amma masoo ta'e haadhaaf abbaa na barbaachisu naan jedhee irra ning jedhee daqiiqaan mimmaan buusuu miti. Haa ta'u garuu tokko jechuudha. Tokko gana kan silaa gargaarsaadhaa barbaade baay'ee gaaddisaadhaa malee jiraachuu iyyuu hin dandeenye haadha irratti firdii kennu jira garaa jabina laalagaa. Ani ishiin harkaa duutee baddeef siin goone siin raawwanne jedhee sanaan hin boo'u tokko garuu ajjeesee balleessee jedhee summiidhaan haadha isaaf abbaasaa balleessee eenyu biyya lafaa kanaaf gisee kanatti jechuudha. Kanaafaan waan kana isinii kaase hubadhaa warra dhakaa jiru. Yeroon akkaattaa ta'u yeroo akkaatti rigee jedhu jechuudha. Beektanii namni yeroo tokko warra akkasii jiru. Warra akkasii immoo inna taasoftuu fi waliin qabatu. Anamma mee toon hin godhiniif otoon dabarsee of hin kenniniif narkaa deemani jedheen boonti. Inni sun garuu akkamitti narratti surmaa siqanii jiraatu amma keessaa balleessee ofiitti darbaasa jedhudha. Kun immoo waliin fudhatu. Innaa warra akkasii yaada akkasii barreessanii inuma jiru. Ani girin duubatti hin deebi'u argite waa'ee akkanaatiyyuu. Kuni goolumuun dubas waan jiruufi namni gisee hundumaa ani maaliifan kana kaasa baraame ani guyyaa tokko rakkadhee yookiin minamna jedhee wanti nani gadi baasee boo'e hin jiru. Garuu yeroo baay'ee gaafii namni kaasurraa waa'ee maatii koo yoon kaasu imimmaan na utaala. Isaafin gisee baay'ee tinni eeboo malee waan biraaf miti.
kana kan hin hubanne akka waan biraatti illee kan haasa'u guute jechuudha. Isaaf fakkeenya kaasee maaliif wal keessa butte kan jenne kanan isiniin jedha. Amma manaa miti viidiyoo isiniifan hojjedha isiniin jechuu jaaladha. Kanaafan badee ijoollee baay'ee warra gaafateefis gaafiin deebisnee dhugaa himuudha waan isaaf ijoolleen baay'ee maayinii naan jedhanii baqa hin deebisneef jechuudha. Nama tokko wayitiif hin deebisee hin jedhe malee hin deebisnee akkasii. Hundaafuu waaqayyoon haa ulfaatu. Yeroo hundumaa dhuma kan jedhamu qabu isa kanaadha. Waan hunduma keessatti yoo Kiristoos ulfaate malee umtuyyuu hin bareedu. Inni ta'es inni ta'uu deemus isumaan ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waaqayyoon haa ulfaatu isiniin jechuu barbaade. Kanaafan badee warri gaafii na gaafattanii isin jala callisee dhiifama isiniin jechuu barbaada.